جلالي سنة كفي كيتي درانس بيخان توري خايسن وفات تورتان أكا جلالي سري كنتاني تبتشوف وردفتوتا ومتى بشنشيسوف وادو غنغرتي جلالي ليميتي تبتشوف ليميتي أقاتامي متيومني أقاتامي ندوبستي سيغلي قستيكي سنتي والما كل فيني ما جنني يعني غرغارو داني كبجدي وان سمو بيتي يادي وان سنغوري مالي وان جالال صوبا جالال قوسا وامدرا بارالي منابو ديفتو ان سينغابو والبراتو فولو كي اگر كما ديبسدي ديغالي اسين غاما انا فولو تكنغاب فولو دي بلاما ديبسدي ديغالي Tapi pokok jenis jangka karena jalan kamu nih san ille hin kamu akka obboleti tiyata katti bakka kana erga jiratti sijada nanjette eddon kun simmalu yo ka sababi yo ka jireenya fi jijjiru kwana kana nanjettu dandeetti malee waan hin dandamne mito yo kana mu askeessa tindisu mime carraa godhee fi nama wal barsiisee jireenya si kana ajijjirattu waan jedhu sammuu kiyyatti himee muta yo kana gargaaru yaade si gale Saidi wan berayadu anjalale kamu. Hero sanitu. Iya kan? Okay. Jalan dan anjir yang dalam kamera takka lagi demi akan aja tunile hingga buyo nama dia rese ada iya kan? Bonus hingga bulat ya na jalan tamera anak kana. Ciri sisi goda me jalan la disney jiran jisin ke sajurtu jirannya pokok tahu te anu do dalam magala muda jeratu fi mati ber jeratu jiran negara jerata tu te itu kose kita pakai deh masih kan? Saat jiwa jalala sunat tahu tenda yo sumbakan sinjurtu bakka itina majala tu fureni tani miti yo sinjuru jirenya ba e fokota ba e garana manya demana yo laltu ba isi tulfatu kes esi gale ana wan te fi wan chayo thana dama jalala ise ummadat tasfire aga danda gargai sababbi ki jirenya kana ke saw yo baati wonni kun jalala ayu miti maybe karana yo gargare yo wan juru murte sen gargare wan kamun gargare itti kadachas ture sigale na gargara jada na gargara mutayo tana kana wana this kabin nadura thate this na gargara jada ni ture sigale nama baye kada nama na gargare le na garre sasa ni sigale okay achi sammu magiyat kiwani muhime already yo dan le mutayo tana hanga finfinne mati si braggesu tini devisa sana boda media itti kadhawan jedhuun waan achirraa isii barbaachisu mallaqa achirraa isii hanga biyyaa galchu RKV ofii kiyyaa keessaan RKV paaspoortii ofii kiyyaa baasee ummata garan gadi dhufe sii galee mallaqa kanaati obboleetti tiyya bira naa dhaabadhaa naa gargaaraani jireenya akkanaa keessa turte mee jireenya kanaa jijjiirrattu biyya namaa deemtee waan jedhu kadhachaa ture ummata sii galee gadi bahee bakka kanatti isiin harree taatee shawaa taatee jinni taatee maali taatee gaafadhee simbeekuu irraa waagan akkanumatti argama. Koppilinki godha family taap koppilinki godha. Okay fati adi wani ninja chuu barbaade waan ati godhaa turte waan. Durgarraa kaatee namni baay'een hin beeku waa'ee mucayyoo kana waan baay'ee haasaa warri miidiyaa waan namni baay'ee. Gargaarsi Soomaaliyaa raaga Itoophiyaatti gootee hedduu namatti tola hanga Dubaay fiduutti illee guddina sii yaaddee kobbaleetii teentala Oromoo takkatti biyya guddatte dhuftee jijjiirama argattu jettee fiduun keessa hedduu takka nuti tolee jira. Biyaansi si qofa ijoolleen ati itti ergite warri akka abdii culullee faalleen hedduu galateeffanna dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Haa ta'u eega Dubaay deeyite immoo arafaat hedduu haalatti jijjiirame fatii agartee itti sooree jira. Mee qoy ni fitadha qoy mee ni fitadha. Rakkoon isi sila namoota meediyaa kana bira dhufuun qabdu turte ilaali warra meediyaa amma fakkeenyaaf namoota waa balleessaniin wal qunnamtee yeroo dura dubbii sarrakkoon achitti irra dhuftullee silaan sheekoota yookaan immoo nama gurguddaa wajjiniin keessaan nama dubbistee rakkoo sanitti himattee akka salphatti haalli san furamee bakki dheeyte sayyoon taaneefillee bakka sanirra jirtutti jijjiirree fi silaa jiraachuu dandeessi. Si harka baatee bakka dheeyte sanirraa illee baatee harka meediyaa seente. Wanti harka sooshaal miidiyaa seente jaarsaa jaartiinuu addaan bahan malee takkaa walitti deebi'anii hin beekan. Nama itti kana garuu. Meediyaa kanarra warra waa balleessuudhaaf nama kobluu fi nama balleessuudhaaf fooloo fayyadamu malee namni gaarii namaa yaadee fayyadamu hin jiru. Ajandaan isii kun meediyaarra dhufuun natti hin tolle. Ajandaa yeroo dhufullee bubbee harka dhufe bubbee. Bubbee yoo siin gaan barqilleensa fiigu bakka tira dhaabbataa bakka sana deemaan qabne
Sigale namni akkatti bakka san waan guddoo seetee durumaanuu itti himatteetu ani na ajaa'ibaa jira. Amma maal goona fati amma rakkoo keessa jirti amma yeroo laalu isis dubbiseen beeku ammallee duriyyeen meediyaa kanarratti olii gadiin fiigaa jirti. Mee amma si wajjin gargaara please ta'isis dhiisi fati tanamas dhiisi sigale garaana nyaatte mcoontuun akka dubartii takkaatti afaan arabaa hin beektu bakki isin leete bakka lama akkan ta'iniif viidiyoo argaatiin jira. Fati mee akkam goona anaaf atiitu namoota gargaaruu qabu hojii gargaara meediyaa kana harkaa fuune. Please akuma khaletti. Indanda wani malif sindiri bekta nasratis. Sababni guddani kaleessa yeroo kan fi namni takka nubaranda batiritti ijoollee gargaara yeroo jedhamaa gudde mucayyoo kana namni gargaare takkatti hin turre mucayyoo kun bakka abadaan anatu Mariyamin dubbisee haa galatoomtu. Mariyam rakkoo akkana waan akkanaatu kana qaba mucayyoo kana bakka sanii baasee karatti na harkaa dhaabattee biyya kana fidummoo namatti kennuun qabu na gargaare koleettiti dhaabattutti narraa fuudhiini anatu mas'uula sirraa ta'a waan isii hunda anatu mas'uula waan kana yoo balleessite anatu aga isiin karaa qabattu anatu itti gaafatama narraa fuudhi maaloo waan akkanaa geessee fi paaspoora waan akkanaa fixee fi akka itti fidummootu kontiraat fiduun barbaanne adala gattuu barbaada narraa danda'i maaloo waan akkanaa. Abiza walka. Kobilinki wara guys family. Kobilinki mangone sin. Okay. Qabu jira. Amalli si akkamii gaafa rabbashtu yoo maal yennaan wallahi waan kana anatu irraa mas'uula wata akkas rabbashtu mucayyoon hin rakkatteeti jaalala qofa osoo hin taane rakkina keessa jirti kanuma na gargaari narraa fuudhinii jedheen Mariyamin ofii kadhadhe waan isiin sirra geessitu hunda anatu itti gaafatama. Okay naan